أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة قريش كانت عن سورة قريشيت سورة لمانتون ولمت ديمتي وجانما غافا برانو سكنا كليتي زكاسوما شنكيتيني زكاسوما تكابما سيسي. بسم الله الرحمن الرحيم جنة كرانا لإلاف قريش قريشيف حنبسوف جتش ربين أمة سنك على لا قد إيشارا جارا مجرورين كنوا إيشا ترارا إساني وجوالك فجعلهم إساني قد كأسن ما كولنين أكبال رامو نياتي قد مالي لإلاف قريش جتشارا قريشي داف حنبسو جتش لما قريشيف بكمتي تنا حنبسو إلاف جتشون إتلاف وقا جنمال بكمتي جتشو إقنا جدنسان لإلاف قريش قريشي فانبسوا دايتشا أكا قريشي دافونكم بكمي أفوف جتشا ربنا كيتي أدوي رادي بسي أدوي ثاني سنكا على لاغو دي جتشا مال إلافهم أما اللي قريشي دافن بسي أكا جركم بكموف جتشا رحلة الشتاء والصيف قدان يوكينيسي داوئي غنا في بناسا جتشا أما غناس جركم داوئي دافدمو bonaas daawwannaadhaaf biyya biraa deeman yookiin hujiijiin riixlaa jechuun ammoo maal jechuu guzoo jaansani deemicha jechuu amma daawwii bakka takkarraa bakka adda addaatti deeman isaan kun kabaja qaban biyya hunda keessattu jechaadha. Amma silaa isaan kun ummata salphifame odoo taane daawwiidhaaf namni biyya keessa deemuutti dhiisu hin jiru. Isaan kana Qureeshiin kun ummata jaba ummata cimaa rabbiin subhaanahu wa ta'ala biyya nagaa keessa kaa'e ummata kunoo akkasitti kaafirtichiniin balleessa jeesanilleen dhufee kaabaa isaanii san dura agartee gaa balleessuudhaaf yaadee kature san rabbiin yaada isaa san dura kadhatte hambise nutis ummata kanam tuqnu jettee addunyaan beektiif jechaadha. Saniif rabbiin ammoo akkas godhe jechuu gurruma Qureeshii kanaa ula addunyaa keessatti inumaa hambisuu jecha riilata shitaa'iin godaanna gannaatii fi wasayif jechuun godaanna bonaa jechaadha. Jarri kun ammoo daldalaaf deema daawwii adda addaatiif deema. Shitaa'iin amma gartee ganna yoo ta'u sayfiin ammoo bona. Shitaa'ii garam deemammee yeroo gannaa gara Yaman gamana deeman jaan. Sayfii immoo gara Siiriyaadha gara biyya Shaamittichi deeman jechuu daldalli isaanii kallattii lamaan tana qaba jechaadha. Daawwiin isaaniitis kallattii tana kana keessa deeman kana isaaniif hambisuuf jecha rabbiin ummata san akka baala raammoo nyaattee godhee akkasitti lafarraa dhabamsiise jechaadha. Falyaabuduuga kanaafuu eega rabbiin akkana ni'maa akkanaa tana isaanii godhe gurra isaanii addunyaa keessatti eega ol fuudhee gara deeman hundattuu ummata kabajamoo ta'an ga'a. eega rabbiin godhii kanaa godhee falyaabuduu haa gabbaranii jechaadha. Rabba haadhal beeytiin rabbii mana isaan keessa jiru kana jechuudha. Mana kaabaadhaa san masjid Haraam isaan keessa jiru san sababa sani ka addunyaanitti akkasitti isaan kabajje sababa mana saniitiin isaanummaa nu nagayatan saniifuu rabbii mana san qabu san manni sun ammalaa masjida jechaadha. Inna awwala beeytiin wudi'a linnaasi lalladhii bibakkata je rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Jalqabni masjida yookiin jalqabni mana rabbii kan addunyaa sanarratti gadi dhaabamee keessatti ka ibaadaan godhamtuuf gara isaatti ka gara galfamu inni sun eenyu jennaane ayyee dhuguma lalladhii bibakkata jechuun isuma bakka jiru san jechaadha. Isa makka keessa jiru san mana kaabaa jedhamu san jechu kaniifuu rabbii mana sanii san gabbaruu qaban jechaadha. Ayyee yookiin hoo li'ilaafi Qureeshiniin kun if boodararraa jedhan isaa wajji wal qabata falyaabuduu wajji walitti deemuu deema. li'ilaafi Qureeshin sababa rabbiin Qureeshii tanaaf hambiteef jecha ilaafiim jechuun ammallee waan isaanii baraareef jecha rihlata shitaa'i wasayfiin godaanna gannaatii fi qabonaa tan hundaa'u waan isaanii dhiisee beekamtii isaanii kenneef jecha falyaabudu asumatti deebifne jechaadha. Falyaabudu jechuun haa gabbarani gariin ulamaawotaa inumaa suuraan lamaan sun tokkumaa jedhan walumatti deemti. Akkuma gartee gaa suuraan baraa'atu suuratul anfaalii waliin deemtu jidduu basmalaa bismillahirrahmanirrahiim hin jirtu akkuma jirutti gartee maqaa suuraatiitu adda ta'e malee
yaanni isaanii wal qabatee wal jala deema filoowiin isaamma yaanni isaanii qarritti deemu karaa tokko jechaadha kaniifumma alamtara keeyfaa fi liilaafi qureeshiniinis yaanni tokko wal qabatee deema waan ta'eef jecha inji isaan kana bifuma tokko walitti qabnee hiikuutu nurraa eeggamaa jaangariin gariin ammoo liilaafi qureeshinii falyaabuduu kanaa walii wal qabata falyaabuduu agabbaranii rabbaa dalbeeyti abbaa mana isaan keeysa jiru saniisan alladhii axaamahum rabbiin sunuu kan isaan nyaachise min juu'in ba'ada juu'in jechuun eega beela'uu teechara beela rabbiin itti gadhiisee ture jara kana achi boodammoo nyaachiseete quubsee beela san irraa baase wa'aamanahum jechuun ka isaan nagee godhe min khawfin jechuun sodaa aduwwii adda addaa irraa jechara aduwwiin feete achi booda gartee galafaa kaatee kaabaa tana ni balleeysina jettee yaaddu jaan garuu ummaatis lammataas ummatuma jalqabatti tilmaammate saniitiitu dhaqee kaabaa diiguu ta'a rasuuli sallallahu alaihi wasallam isaa miila daba miila qalla kana nama habashaadhaa dhaqee gartee kaabaa tana dhagaa tokko tokkoon baharitti guuru akka waan ammaa ijaan arkuuti yaa rasuuli sallallahu alaihi wasallam jarri kun ammala ummata ciccimaadhaa gara kanatti waan akkasii sirribbee hajarrimma habashaan ammoo dhuguma akkuma faaruus qabdu gara kanaanis wanni biraa jirti lamma habashaan biyya nagayaa mootichaa walii wal qabsiifamteeti yeruma sanuuhu mooticha namni biratti miidhamne hayyee kasirritti nama keessummeessuu jira biyya biraarra biyya saniitiitu irra wayyaa achitti deemaa jedhanii ergamaa alayhi salaatu wassalaami hijiraa duraa akkasuma maatii hijiraa lammaffaadhaatiif asumatti baasan jara jechaadha jara saabota asitti erguu turan muslimtoota achi booda immoo gara madiinaatti ka deeman ammaatiis labsi baafamee biyya madiinaatti galanii isaanummaanuu ifumaafuu jala galan biyya madiinaatti jechaadha warrummaan habashaa ture sunuuhu itti gadhiisee maatiis achitti waliin galanii turan akkasii taniifumma gartee gaa namtichi jalqaba kaabaa diiguudhaaf yaale eenyu jechuun nama habashaati boodaas amma gaafa qiyaamaan dhiyaatte hadiiguu ta'u isaanuma jechaadha bira ga'ee deebi'aa ugusumaa'u bira ga'ee itti qopheeffatee jira miti boodaa isaanuma diiguu ta'a jedhan